2.2 lakkoofsota hundaa hamma miiliyoona tokkootti jiran hir'isuu jedha. Yeroo darbe akkuma baranne yeroo darbe lakkoofsota hanga miiliyoona tokkootti jiran ida'uu barannee turre. Har'a immoo waa'ee lakkoofsota miiliyoona tokkoo gad jiran akkaataa itti hir'isan barannaa jechuudha. Har'atti lakkoofsota hundaa hamma miiliyoona tokkotti jiran liqeeffannaa malee hir'isuu jedha. Gocha 2.3 irratti hir'isi jedha. 256 hir'isuu 145 jedha. 256 hir'isuu 145 akkam goone hir'isna? Lakkoofsa isa jalqabarra jiru jalqabarratti barreessina. 256 hir'isuu 145 jennee akka kanatti barreeffanna. Sana booda hin hir'isnaa jechuudha. 6 hir'isuu 5 meeqadha? Tokkodha. 5 hir'isuu 4 tokkodha. Innis 2 hir'isuu 1 tokkodha. Meeqa nu ta'a? 211 ta'a jechuudha. Akka kanatti hir'isna. Kan itti aanu yoo ilaalle 3,459 hir'isuu meeqadha? Hir'isuu 2,345. Akkam goone hir'isna? 9 hir'isuu 5 meeqadha? 4. 5 hir'isuu 4 tokko. 4 hir'isuu 3 tokko. 3 hir'isuu 2 tokko. Walumaa galatti 1,114 ta'a jechuudha. Akka kanatti hir'isna. Kan itti aanu yoo ilaalle 785 shaniif 478 hir'isuu meeqadha? 25,255 yeroo hir'isnu meeqa arganna? 8 hir'isuu 5 meeqa? 3. 7 hir'isuu 5 2. 4 hir'isuu 2 2. 5 hir'isuu 5 0. 8 hir'isuu 2 6. 7 immoo akkasumaan dhiisnaa jechuudha. Dabarsina gadi. Meeqa nu ta'a? 760 223 ta'a jechuudha. Fakkeenya 5 irratti immoo 459 hir'isuu 245 diddiriirsuun hir'isi jedha. Kana akkam goone hir'isna? Diddiriirsuun hir'isi waan nun jedheef akka gocha irratti hojjenneetti meeqadha? 459 hir'isuu 245 meeqadha? 9 hir'isuu 5 4dha. 5 hir'isuu 4 tokkodha. 4 hir'isuu 2 2. 214 garuu diddiriirsuun hojjedhu waan nun jedheef hin diddiriirsinaa jechuudha. Kanas 459 jechuun maal jechuudha? 459 jechuun meeqa olii wal qixadha? 400 ida'uu 50 ida'uu 9 459 wajjin wal qixadha jechuudha. Kan itti aanu 245 245 meeqadha? Meeqa wajjin wal qixa? Manaan qoodnaa jechuudha. 200 ida'uu 40 ida'uu 5. Manni 100 qofaatti, manni 10 qofaatti, mana tokkee qofaatti akka kanatti qoodnaa jechuudha. Akka kanatti erga baafanneen booda immoo warra wal fakkaatan gara tokkotti fidanna. Isaanis mana 100dha. 400 fi 200 wal fakkaatu waan ta'eef 400 hir'isuu 200 jenna. Kun mana 10 mana 100dha jechuudha. Kan itti aanu yookiin immoo jalqaba hundasaa akka asirratti nu barraa'etti akka kanatti hojjechuu dandeenya. Innis 400 ida'uu 50 ida'uu 9 jedhee hir'isuu goone hammattuu keessatti immoo 200 ida'uu 40 ida'uu 5 goonaa jechuudha. Asitti maaliif hammattuu keessa kaa'ee? Hammattuu keessa ta'uunsaa hir'isuun kun hunda isaaniif akka oolu agarsiisuufdha jechuudha. Amma hir'isuu 200 jennee isa kaan ida'uu yoo jenne hir'isitti kan 200 qofa waan taatuuf akkasittiin hin ta'u.
itti fufnee maal goona jalqaba erga akkasittiin baafanneen booda hir'isuun kun hunda isaaniif oolti warra hammattuu kana keessa jiran jechuudha. Kana jechuun hir'isuu 200 hir'isuu 40 hir'isuu 5 jechuu wajjin wal qixadha jechuudha. Kanas gaafa baafannu 400 goone hir'isuu 200 goona. Maaliif hir'isuun kun hunda isaaniif waan dhaabbattuuf. Kan itti aanu ida'uu 50 goone asii mana 10 isa kamna 40dha hir'isuu 40 goona. Kan itti aanu manni tokkee 9dha ida'uu 9 goone hir'isuu asii immoo manni tokkee 5dha hir'isuu 5 goone. Sana booda 400 hir'isuu 200 meeqadha? 200dha. 50 hir'isuu 40 ida'uu jenne 10 nuu ta'a. Kan itti aanu ida'uu jenne 9 hir'isuu 5 meeqadha? 9 hir'isuu 5 4dha. Kanas gaafa walitti ilaanu 214 nuuf ta'a jechuudha. Kana yeroo ilaanu akka kanatti hojjechuu dandeenya. Fakkeenya 6 irratti 900,986 475 hir'isuu 341,133 qooyyabi jedha. Kanas maal goona lakkoofsa kanarra deebinee itti barreeffanna. Meeqadha? 900,986 475 jenna hir'isuu gooneen 341,133 akka kanatti erga barreeffanneen booda walirraa hir'isnaa jechuudha. 5 hir'isuu 3 meeqadha? 2dha. 7 hir'isuu 3 4dha. 4 hir'isuu 1 3dha. 6 hir'isuu 1 5 8 hir'isuu 4 4 9 hir'isuu 3 6 akka kanatti 645,342 argachuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne immoo kana mana dijiitii isa mana tokkee mana 10 mana 100 jennee qoqqooduudhaan akka kanattis kaa'uun ni dandeenya jechuudha. Tokkumadha lamaansaa. Gilgaala 2.3 tokko gaaffilee armaan gadii diriirsuun hir'isii jedha. Irratti 47 hir'isuu 56 jedha. Kana haala salphaadhaan karaa salphaa hojjechuudhaaf maal goona 47 xiqqaadha. 47 kanarraa 56 hir'isuu hin dandeenya. Kanaafiyyuu maal goona karaa salphaadhaan hojjechuudhaaf lakkoofsa kana wal dabarsina. Kana jechuun isa guddaarraa isa xiqqaa hir'isnaa jechuudha. 56 hir'isuu 47 goona. 6 hir'isuu 7 meeqadha? 6 hir'isuu 7 hin danda'amu waan ta'eef tokko 5 irraa liqeeffannee 16 godhanna. 16 hir'isuu 7 meeqadha? 16 hir'isuu 7 9dha. 5 hir'isuu 4 ture tokko irraa liqeeffanneerra waan ta'eef 4 ta'a. 4 hir'isuu 4 0dha. 9 qofaa ta'a jechuudha. 56 hir'isuu 47 9. Garuu 47 hir'isuu 56 immoo faallaa isaadha. Kana jechuun faallaan 9 meeqadha jechuudha? Negatiiva 9dha. Faallaan 9 negatiiva 9dha. Maaliif iddoo isaa wal dabarsineerra waan ta'eef negatiiva gochuu qabnaa jechuudha. Kanaafiyyuu wal qixa meeqa ta'a jechuudha? Negatiiva 9 ta'a jechuudha. Baarratti 98 hir'isuu 35 jedha. 98 hir'isuu 35 98 hir'isuu 35 goone 8 hir'isuu 5 3dha. 9 hir'isuu 3 6dha. 63 ta'a jechuudha deebiinsaa. Kan itti aanu caan 789 hir'isuu 547dha. 789 hir'isuu 547 yeroo hir'isnu 9 hir'isuu 7 meeqa? 2 8 hir'isuu 4 4 7 hir'isuu 5 2 242 ta'a. Caddaa irratti 9,374 hir'isuu 7,251 jennee yeroo hir'isnu
afur hir'isuu tokkoon meeqa? 3. 7 hir'isuu 5 2. 3 hir'isuu 2 1. 9 hir'isuu 7 2. 2123 ta'a jechuudha. Kan itti aanu 48,541 hir'isuu 21,231dha. Kanas akkuma warra kaanitti tokko hir'isuu tokkoon meeqa? 0. 4 hir'isuu 3 1. 5 hir'isuu 2 3. 8 hir'isuu tokkoon 7. 4 hir'isuu 2 meeqa? 2. 27,310 argannaa jechuudha. Faarratti 872,721 hir'isuu 711,621dha. Kanas yeroo hir'isnu tokko hir'isuu tokkoon meeqa? 0. 2 hir'isuu 2 0. 7 hir'isuu 6 1. 2 hir'isuu tokkoon 1. 7 hir'isuu tokkoon 6. 8 hir'isuu 7 1. 1,161,100 argannaa jechuudha. Kan itti aanu kanneen armaan gadii hojjedhudha. Gaaffii lammaffaan maal goonaa? 2,568 hir'isuu 145dha. Hin barreeffannaa jechuudha. 2,568 hir'isuu 145 jenna. Sana booda 8 hir'isuu 5 meeqa? 3. 6 hir'isuu 4 2. 5 hir'isuu tokkoon 4 2 akkasumaan darbiti 2,423 ta'a jechuudha. Baarratti 7,898 hir'isuu 1,856. 8 hir'isuu 6 2. 9 hir'isuu 5 4. 8 hir'isuu 8 0. 7 hir'isuu tokkoon meeqa? 6. 642 argannaa jechuudha. Kan itti aanu caarratti 22,338 hir'isuu 20,222. Kana yeroo walirraa hir'isnu 8 hir'isuu 2 jenna. Meeqa 8 hir'isuu 2? 6. 3 hir'isuu 2 1. 3 hir'isuu 2 1. 2 hir'isuu 0 meeqa? 2. 2 hir'isuu 2 0dha. 0 taanaan hin dhiisna dhumarra waan ta'eef kanaafiyyuu meeqa nuuf ta'a? 2,116 nuuf ta'a jechuudha. Daarratti 5,789 hir'isuu 5,642. Maal goona sittis akkuma isa kaanidha. 9 hir'isuu 2 meeqa? 7. 8 hir'isuu 4 4. 7 hir'isuu 6 1. 5 hir'isuu 5 0dha waan ta'eef yoo dhiisnes rakkoo hin qabu. Meeqa nu ta'a? 147 ta'a jechuudha. Irratti 23,999 hir'isuu 16,489dha. 9 hir'isuu 9 0. 9 hir'isuu 8 1. 9 hir'isuu 4 5. 3 hir'isuu 6 waan hin danda'amneef lamarraa tokko liqeeffannee 13 nuuf ta'a. 13 hir'isuu 6 meeqadha? 13 hir'isuu 6 7dha. Lama kun immoo tokko waan irraa liqeeffatameeruuf tokko qofaadha. Tokko hir'isuu tokkoon 0dha. 0 dhiisna 7,510 ta'a jechuudha deebiinsa. Faarratti 99,900
900 999 999 999 hir'isuu 98,894 sagal hir'isuu afuriin meeqa 5 sagal hir'isuu sagaliin 0 sagal hir'isuu 8 tokko sagal hir'isuu 8 tokko sagal hir'isuu sagaliin 0dhaan dhiisna 0 meeqa nuuf ta'e 1,105 nuuf ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjenna.